Gargaarsi godina Booranaa Baalee Bahaa fi Gujii Lixaa keessatti kennamaa jiru maal akka fakkaatu jiraattota gaafadheera. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru. Kan jiraataan godina Baalee Bahaa jedhaniin jalqabna. Keessattuu Baalee Bahaa kanatti aanota 5 roobni erga waggaa lamaan takkaatii baay'ee hin jiru. Sababa kanarra hongeen kan ka'e haalaan miidhama keessa jira uummanni. Uummanni keenya kun immoo duraallee seeftineetiidhaan mootummaallee gargaaraa ture. Miti mootummaallee gargaaramaa ture. Haa ta'uutii amma uummanni akki caalu bonni kun dheerachuudhaan kan ka'e bona kanarraa dandamachuu hin dandeenye. Sababa kanaaf amma uummanni kun immoo akki caalu godaansarra jiranii jechuudha. Fakkeenya magaalarra deemanii kan manatti deemanii nama kadhachaa jiranii. Ilka deebi jira. Roobee kana kan deebiin jira. Aga Adaamaatti Shaashamannee fi Biqilooti warri ta'uudhaan kan deeman hin jiranii. Gargaarsi mootummaallee hanga tokko hanga muraasa kennaa jira gahaa miti mootummaa fi dhaabbileen garagaraa ammallee gargaarsa barbaada. Makiinaa dhufu guutuu uummanni kun itti hori'a. Sababni isaa sababa beelli itti jiruufi jechuudha. Jiraataan godina Booranaa gama isaaniin akka jedhanitti. Haalli hongee akka malee haalli adda isaan jira. Roobii afurii duraan hin turre hin jiru. Horiillee muluun sababa bonaatiin ayuu dhumate. Wanti xiqqoo tokko malee gargaarsi uumaa waan jiru hin jiru. Dhaabbata miti mootummaa gargaarsi xiqqoo tokko hin kennanii karaa mootummaalee waan xiqqoo tokko kennan malee waan jiru wanni akkasuma gargaarsi. Godin Booranaa guutummaan guututti iyyuu hongee cuftina roobiin hin jiru. Buruutiin aanaa Waacillee, Dhaasii, Areeroo, Guchii, Mooyyalee, Asinaanamiyoo kan cuftaltallee godin Booranaa bakka maraayyuu rooba afurii asiyyuu lukul hin turre. Horiin namtu firra obba'ee bakka tokkoota akka waliin baqatee bakka tokko kan qubatee jira. Rooba gayyaa dabree namni waan xiqqoo qoqqotatee illee cuftiniyyuu wanni kaan xiqqoo biqiltee afaan namaa adoon ta'an afaan horiiyyuu adoon dhaqqabinuu cuftinuu harumaa tafe'umaa waan tokkollee kalqimsa namaa ta'in jiru. Dhumarrattis godina Gujii dhiyaarraa jiraataan haasofsiisne akkas jedhan. Gargaarsi nama baasanii calalii jedhaniiti nama xiqqoo isaa miidhamaa nama ta'eef dhaqqabe maali gargaarsi dhaabbata amma uummatni beela jalaa baraaruu danda'u wanni uummata dhaqqabe hin jiru. Akka walii galaatti beela keessa jira ammallee gargaarsa dabalataa barbaadaa jechuudha. Namni tokko maatiin harka qal'ees beelaan du'e naa jedhame dhugaa jechuun hin danda'ama duulee hin danda'a jechuudha. Gama mootummaatiin midhaan uummata dhaqqabe hin jiru. Amma rakkoon guddaan naannoo san jiru tokkoffaa rakkoon nageenyaa jira. Ummati muluu buqqa'eera. Ummati naannoo daangaa san qofa sun buqqa'a. Akkuma godinaattu ummati gara gammoojjii aanaalee 3-4 keessa jiru uummata beela keessa jiru jechuudha. Gama kaaniin waajirri qonnaa Oromiyaa oomisha qamadiitiin milkaa'uusaa ibsuudhaan kanneen hongeen miidhamaniif kennaa akka jiru ibseera. Ittaanaatti gaafatamaan waajira qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu akkas jedhu. Oomisha qamadii gannaanis akkasumas jallisiidhaan misoomsuu erga jalqabne waggootanii 3 lakkoofsaatti kan jirru. Kanaaf qamadii irratti iddoo olaanaadha kennineeti kan hojjechaa jirru jechuudha. Eessatti? Oromiyaa guutuu keessatti godinoota 21 keessatti iyyuu qamadii oomishuudhaaf haalli qilleensaa baay'ee mijataa waan ta'eef bara darbe kana keessatti lafa hektaaraa 600 fi 69 kan ta'u jallisiidhaan misoomsuun danda'amee jira. Kanarraa oomishti kuntaalli miliyoona 20 kan ta'u yeroo ammaatti sassaabnee jirra jechuudha. Qonna gannaatinis bara darbes baay'ee xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamaa kan ture. Bara kana immoo qonna gannaa amma keessa jirru kanaan lafa hektaara miliyoona 1.7 ta'u qamadiidhaan uffisuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaatu jira. Kan kanaa gannaa kuma finneen immoo bona isaanii keessattis akkasumatti lafa hektaara miliyoona 1 ta'u irratti qamadiidhaan uffisuudhaaf karoorfamee jira. Midhaanonni kun biyya alaatirraa midhaan kun keessattuu qamadiin yeroo dheeraadhaaf galaa kan ture. Biyyi keenya kan oomishuu erga danda'etti maaliif biyya alaatirraa galuun barbaachisaa kan jedhu sheedibii baay'ee guddaa qabanneeti hojjechaa jirra jechuudha. Asirratti obbo Geetuu inni galfame jettan kun tajaajila biyya keessaaf moo gara biyya alaatti erguudhaaf? Aga ammaatti oomisha biyya alaatirraa galu biyya keessatti hambisuudhaaf jenneeti kan qabne hojjechaa jirru. Kanaan boodatti garuu kan biyya keessaa gaafa waliin geenye gara biyya alaatti irratti arguudhaafis kaayyoo guddaan qabatametti deemamaatu kan jiru jechuudha. Egaa oomisha amma galfamee itti milkoofne jettan kana biyya keessatti namoota sababaa caamaan rukutaman kan akka naannoo Boorana, Baalee, Gujii isaanitti fayyadamtoota ta'uu?
waggoottan lamaan darbe kanatti sababa adda addaatiin qamadiin biyya alaatirraa bitamee gara Itoophiyaatti galee hin jiru. Sababni isaa qamadiin guddaan biyyi irraa galu Raashiyaa, Yuukireen ofumaafuu rakkoon iddoo sana jiru ni jira. Kuni dhufee neessisii yoo yaaduu baanne nuti immoo ofii kennaaf of danda'uutu nurra jiraata jennee hojii kana dursinee jalqabne waan ta'eef iddoowwan keessattuu hongeen bal'inaan hawaasa keenya irratti dhiibbaa gaggeessise qamadiin biyya keessatti oomishne kun uummanni naannoo sanaa fayyadamaa akka ta'uu danda'u hongeen inni guddaan itti dandamanne qamadii bona keessa oomishnu kanaaf ganna irrattis akkasumatti bal'inaan daballee hojjechaa jirru kanaan hawaasti keenya dandamatee jira jechuudha. Kanaaf fayyadamaadha jechuudha. Dooniin dhiheenya kana Yuukireen irraa gargaarsa Itoophiyaaf feetee kaate yeroo sana mootummaan nuyi waan ajajnes waan binnees gashine hin qabnu qamadii irraa hafaa qabnaa jedhan garuu dooniin kun immoo dheengadda Itoophiyaa geessee jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa sanaa Adaamaa keessatti mankuusaa isaa keessa kaa'uusaa ibsee jira. Isa kana attamitti ilaaltu gargaarsi galaa hin jiru jechuun dandeessisaa? Ani kan amma kaasatoo jiru Itoophiyaan waggoottan lamaan dabarsine kana keessatti qamadii kanaan dura biyya alaatirraa bitamee bitaatu kan hin jirre ta'uu isheetii fi doolaarri gara biyyaatiin qamadii bittaadhaaf ta'e kan hin jirre ta'uu isaati jechuudha. Dhaabbileewwan gargaarsaa adda addaa walitti bu'umsa iddoo adda addaatti gaggeeffamu kanaan wal qabatee bittaa gaggeessanii galchuu ni danda'anii akka mootummaatti garuu qamadii bitamee galee hin jiru jechuudha. Qamadii isa biyya keessatti oomishni isaa guddate jedhame isa kana qofaadhaan saba kana dandamachiisuun hin danda'ama moo gargaarsa iddoo biraa barbaada? Qamadii qofa osoo hin taane oomishtoota adda addaati naannoo keenya keessatti kan oomishamaatoo jiru. Keessumaa qamadii yeroo ammaatitti biyya keenya keessatti oomishamaatoo jiru. Hawaasa hongeedhaan miidhaman kan guutumaan guututti rakkoo isaanii furuu ni danda'a. Sana qofa osoo hin taane nurra hafee biyyoottan ollaatitti ekspoortii gochuun nurra jiraata jennee hojjechaa kan jiru. Namoonni yaada kaasan akka jedhanitti qamadii kana tajaajila biyya keessaaf otoo hin taane gara biyya alaatti erganii sharafa alaa argachuudhaaf carraaqqii gaggeeffamudha jedhu sin maal jettu? Yaada dogongoraati. Obbo Geetuu Gammachuuf keessummoota koo ka biroo hedduun galateeffadhaa kanumaan kanarraaf jedhe xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.